haadha manaa kun ajjeese. Ashamaa harka fuudhee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota chaanaa lameentu nageenyi rabbii guddaa bakkuma isin jirtanitti qilleensa irraan faca'ee isinaa qaqqabuun jedha. Egaa warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan baga nagaan gama chaanala kanaa dhuftan jedha. Warroonni subscribe goon immoo subscribe gochuudhaan maatii nuu ta'uu ni dandeessu jedha. Egaa chaanala kanas share like gochuudhaan akkana bira dhaabbattan arras kabajaadhaan isin gaafadhachuudha. Amma kallattii maan gara qophii qabadhee dhufeetti isin dabarsaa nafaana turaan affeerraa haadha manaa kun ajjeese. Roobsanii fi daraartuun erga wal fuudhanii waggaa 9 ta'eera. Haa ta'u malee mucaa hin godhanne. Kabaja waggaa 10ffaa isaanii otoo hin ga'in dura mucaan arganna jedhanii abdii guddaan waliin jiraatu. Hiriyoonni isaanii tokko tokkoo fi maatiin isaanii sababa isaan mucaa dhabaniif akka isaan wal hiikaniif dhiibbaa irraan ga'aa turan. Garuu jaalala isaan gidduu jiru irraan kan ka'e wal hin eegne. Baatiin tokko erga dabree booda guyyaa tokko Roobsaan otoo hojii irraa deebi'uu haati manaa isaa dhiira waliin otoo karaa irra adeemtuu fuulletti arge. Haati manaa isaa fi namichi isheen waliin adeemtu kun gammadooyii baay'ee sesseeqachaa deeman fuulletti itti fakkaata. Ammas galgala tokko Roobsaan otoo hojii irraa deebi'uu namichumti inni kana dura ishee waliin karaa irra adeemsu kun har'a immoo konkolaataadhaan fidee balbalatti akka ishee buuse alaalatti arge. Roobsaan yeroo kana aaruun baay'ee itti dhagahame. Guyyaa 2 booda Roobsaan hojii irraa manatti galee bishaan burcuqqootti qabatee taa'ee dhugaa otoo jiruu kanuma gidduutti bilbilli manaa bilbilame. Roobsaanis daddafee ka'ee bilbila kaase. Namichi inni guyyaa duraa ishee wajjin deemu sana ta'uu isaati. Roobsaanis bilbila kaasee gurratti qabate. Hello, Giiftii, akkam waadaa siif galee galgala mana dhufeen si arga. Nan abdadha akka waanan jedhee hundas waadaa siif guutu. Otoo inni haasa'ee hin fixin Roobsaan bilbila irratti cufe. Sagaleen nama bilbilee kun sagalee dhiiraa ture. Namichi bilbilee kun haadha manaa koo waliin isaanii arge sana akka ta'u shakkii takkallee hin qabu jedhee garaa isaatti yaadaa haadha manaa koo dhiira kan biraaf kennaan jira jedhee na'ee hollachuu jalqabe. Roobsaan yeroo kana burcuqqoon bishaanii harka isaa irra jiru lafa dhahee iddoo baay'eetti caccabe. Kana booda daraartuun yookaan haati manaa isaa gara kutaa abbaa manaa ishee taa'aa jiru kanaatti fiigde. Nagaa keeti miti maal taate? Jettee isa gaafatti. Roobsaan garuu aariidhaan achi of irraa ishee darbe. Isheenis ni kufte. Lafa kuftee ka'us socho'us hin dandeenye. Sana booda Roobsaan akka isheen burcuqqoo harka isaa irraa lafa dha'e caccabe sana irratti kufte hubate. Burcuqqoon caccabaan sun akka qaama ishee keessa sesseenee jiru ni arge. Yeroo kana Roobsaan gadi jedhee akka hafuurri ishee keessa jiruu fi onnee ishee dhahattu dhageeffata. Garuu haati manaa isaa keessaa hafuurri hin jiru yookaan ammoo duuteerti jechuudha. Baay'ee garmalee jeeqamee otoo jiruu xalayaa harka ishee irratti arge. Xalayaa sanas banee dubbisu barreeffama isaa akkas jedha. Abbaa manaa koo isa jaallatama waan ati na dhaga'ame jettee itti ibsu waanan dhabeef barreessuuf dirqame. Utuu wanta gammachiisaa kana sitti hin himin doktora irraa adda baafachuuf 2 deddeebi'aan ture. Doktorris ulfa akkan ta'e ulfi kunis lakkuu akka ta'ee fi ijoolleen lakkuun kunis ji'a 7 booda akka dhalatan naaf mirkaneesse. Doktorri sunis obboleessa koo isa yeroo dheeraaf wal jalaa bannee turre sana ta'ee argame. Inni anaaf ijoollee keenyaaf kaffaltii tokko malee sirriitti kunuunsa gaarii akka godhu waadaa nuuf galeera. Akkasumas galgala har'aa dhufee nu waliin hirbaata akka nyaatu waadaa nuuf galeera. Yeroo hunda ana waliin waan dhaabbatteef baay'ee galatoomi siin jechuun barbaada.
أنا حالة هذا مناكي الراي. Barreeffamni kun harka roobsaan irraa lafa buhee otoo jiru balballi ni rukutame. Namichi balbala rukutes isa roobsaan haadha manaa isaa waliin arge sana ture. Haloo roobsaan, ani gurmeessaan jedhama. Obboleessa haadha manaa keetii jedhee roobsaanitti dubbate. Kanuma gidduutti dhiigni obboleettii isaa dhangala'aa akka jiru arge. Atattamaan gara mana yaalaa ishee geessee garuu yeroon itti darbeera. Obboleettiin isaa haati manaa roobsaan ijoollee ishee lakkuu waliin duuteerti. Egaa kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota chaanaalaa Amintub, wanta kanarraa seenaa kanarraa barnoota guddaa akka argattan abdiin qaba. Egaa kanumaan wal qabatee anillee asitti dhaamsan kan isinii dhaabuu barbaadu hariiroo haadha manaatiif abbaa manaa jidduutti jiru jechuudha. Hariiroo yookaan walitti dhufeenyi keessan akkasumas gaa'ela keenya dabalatee waa'ee jaalallee keenyaa yookaan waa'ee haadha manaa keenyaa akkasuma abbaa manaa keenyaa waan argine yookaan ammoo waan dhageenye tokko hunda isaa dhugoomsuu dhiisuu qabna jechuudha. Akkasuma hunda dhugoomsuu dhabuunis miidhaa qabaatu hunda irra caalatti dhugoomsuu dhiisuu obsilee hedduu baay'ee nama barbaachisa jechuudha. Waliin dubbachuu, wal amanuu fi obsi kennaa guddaan jidduutti gaa'ela keenya jidduutti affeeruu qabnu ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya akka waa irraa hubattanii fi waa irraa barattan abdiin qaba jedheeti yaada. Amma sirra deebi'een kabajaan isin gaafadhaa. Chaanaala kana subscribe, share gochuudhaan na bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Fayyaaf nagaa keessa jiraadhaa. Hanga qophii biraa wal deebinutti nagayatti.